Hawaasa biyya keenyaa lammiilee naannoo keenya keessa jiraatan hundumaanuu baga ayyaana bara 2016 nagaan geessanii baga nagaan geessan jechuun barbaada. Biiroon Fayyaa Oromiyaa hawaasa bal'aa biyya keenyaa akkuma kana naannoo keenyaarraa tumsa guddaa barbaada, hirmaannaa guddaa barbaada. Hojiin tajaajila fayyaa hirmaannaa hawaasaa malee galma ga'uu hin danda'u. Kanaaf hirmaannaan hawaasaa uummata naannoo keenya keessa jira gahee guddaa qaba. Keessattuu ittisa weerarootaa gubbaarratti of eeggannoo, talaallii fi akkuma kanas dhaabbilee fayyaa fi naannoo isaanii keessatti daree dabalataallee ijaaruudhaan biiroo fayyaa deeggaruu danda'u sababii ta'eef hirmaannaan keessan guddaadhaa nu faana dhaabbadhaa isiniin jenna. Bara 2016 hawaasa keenya, lammiilee keenya biyya keenya keessa jiraatan hundumaaf nagaa, fayya qabeessa, badhaadhinaa fi bara itti hojjetaniitti milkaa'an bara fayyaan isaanii eeggame akka ta'uuf hawwinaaf.